ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በዐቢይ ኃይል ወሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም እምይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም። ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በዐቢይ ኃይል ወሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም እምይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም። ክርስቶስ du'aatii ka'eeraa humnaa fi aangoo isaatiin seexanni ni hidhame, addaam ni bilisoome, kana booddee nagaa fi gammachuu ta'e. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokkoon ni amanna. Amiin. Kabajamootaa fi jaalatamoota maatiiwwan Waaqayyoo, Waaqayyoon kan jaalattan Waaqayyo isiniin kan jaalatu hundumti keessan akkam jirtu, akkam yoo nageessanii, akkam turtanii. Baga ayyaana du'aa ka'uu gooftaa keenya qoricha keenya Iyyasuus Kiristoositiin isin qaqqabsiisee baga wajjumaan geenye. Akkuma dubbatee ka'eera. Wangeela qulqullicha Maatiyoos boqonnaa 28 lakkoofsa 6 irratti jecha argannudha waan ta'eetiifi anaaf dubbattii afaanii isin immoo gurratti nageessan qalbii ittiin qalbeeffattan anaafis isiniifis haa kennu. Akkuma dubbatee ka'eeraa jedha. Wangeela Maatiyoos boqonnaa 28 6 irratti raajotaatiin kitaaba qulqulluutiin abbooliitiin dubbatamaa akkuma ture fakkeenya du'aa ka'uusaa gooftaan keenya qoricha keenya Iyyasuus Kiristoos xumura hojii isaa hundumaa taasifatee fannoo irra oolee halkan sadiif guyyaa sadi ergaa dachee keessa yookiin immoo awwaala keessa tureen booda guyyaa sadaffaatti ka'uunsaa guyyaa itti mirkanaa'ee fi guyyaa itti agarreedha du'aan ka'uu gooftaa keenya qoricha keenya Iyyasuus Kiristoos jechaadha. Du'aa ka'uun Kiristoosii fi awwaala duwwaa isa jedhu gaafa ilaallu kunoo ergamaan Waaqayyoo samii irraa bu'ee sochii lafaa guddaatu ta'ee jedha. Isinis hin sodaatinaa, isa fannifame Iyyasuusin akka isin barbaaddan nan beeka. Akkuma dubbatee ka'eera, asin jiru koottaa ilaalaa. Waa'ee Waaqa keenya qoricha keenya Iyyasuus Kiristoos wangeelota arfaniitiin akkuma lallabame kitaaba keenya irratti waa'een du'aa ka'umsa Kiristoosiin ragaan kenname raggaasisuun barraa'eeraa jedha. Seenaa addunyaa keessatti awwaala tokko keessa yookiin immoo balbala awwaala tokko irra qofaa dhagaan irraa jigee irraa kufee namni du'e sun keessa isaatii kan jiru sun kan ka'e gooftaa keenya qoricha keenya Iyyasuus Kiristoosidha. Sanaatiin dura biyya lafaa keessa gaafa deddeebi'u Alaazaariitiin kanneen akka xaafitaa warri du'an akka isaan ka'an du'aa ka'umsii fi jireenyi Kiristoos ta'uusaa bal'inaatiin gooftaan keenya itti barsiisedha. Wangeela Maatiyoos 27 26 irrattis gaafa ilaallu. Innis Iyyasuus Kiristoos awwaala keessa ture. Namni kan itti fannifame awwaala sana meeshaa warreen qabatan loltoonni kan eeganis awwaala Kiristoos qofaa ture jedha. Seenaa namoota du'an keessatti nam tokko erga du'e erga awwaalameen booda hin eegamu. Awwaala Kiristoosiin garuu ija fooniin ilaalcha fooniitiin madaalli foonii waan kennaniitiif bakka awwaalaa sana loltootaan eegsisanii jedha. Kiristoosin erga ajjeesanii fannisaniin booda sobaan erga ragaa irratti ba'aniitiin booda Yohaannis 10:33 irratti ilaaluu danda'ama. Akkuma kana Maariqoos 15:44-46 yoo ilaalle ni argana. Maatiyoos 27:63 irrattis waa'ee qaama isaa mana qulqullummaa akkuma ni dubbate guyyaa sadaffaatti nan kaasa jechuudhaan yaadachiisee Yohaannis 2:9 irratti mataa isaa ofii isaa Yoonaas waliitiin wal dorgomsiisee yaada Yoonaas garaa qulxummii keessa guyyaa 3 halkan 3 akka inni bulu fakkeenyaatiin du'aa akka inni ka'u barsiiseera. Maatiyoos 26:4 irrattis waa'ee guyyaa sadaffaa kana bal'inaatiin barsiiseera. Kanaaf hangafni lubootaa Fariisonni gara Philaatoositti walitti qabamanii akkana jedhan. Maatiyoos 27:62-64tti kadhannaa keenya hanga guyyaa 3tti awwaala
akka eegamu jedhanii awwaala sana kan eegummoo erga qopheeffataniin booda Philaaxoos waa'ee Kiristoos du'a Kiristoosiin ragaa argateera. Maarqos 15:45 irratti loltoota Qeesaariitiin bakka awwaalaa sana eegsisuun gowwummaa guddaadha jedha. Philaaxoos warreen eegan jedheeni deemaa akka bartanitti eegsisaa. Maatewos 27:65 irratti gowwomsa hambisuuf jecha awwaalicha ni duuchan, mallattoos irra kaa'an. Xabbaaqii yookiin immoo eegni tiksee kan qabu diinonni isaatiin eegsisan. Du'aa ka'umsaa fi abbaa kan ta'e garuu ragaa kan ta'e waraqaa harka diinota isaatiin mallatteeffame irra kaa'ame. Wanta dinqii ta'e jaalatamoota Kiristoosiin bifa kanaatiin eeganii chaappaan isaanii, tikseen isaanii, mallattoon isaanii Kiristoosiin du'a keessaa kaasuu dhiisuu hin dandeenye. Du'aa ka'umsi Kiristoos kadhachuun isaanii akka hin kaaneef tikseedhaan egaa yoo ka'e illee tiksitoonni kun waan hambisan jedhanii waan yaadaniif waa'een rakkinaa fi du'uu Kiristoos immoo gaafa yaadamu kan boo'aa turte Magdalaawit Maariyaam isheenis du'a godhee Kiristoos ka'uusaa awwaala keessaa ba'uusaa waa'een inni du'a keessaa ka'uusaa kan bade qoricha keenya du'aa ka'umsaan argachuu ishee otoo hin ta'in foonsaa qulqulluu shittoo dibuudhaaf gara awwaalaatti barii obboloo deemuu ishee asirraatii ni agarra. Dilbata barii dubartoonni hedduun gara awwaalaatti dhiyaatanii Luqaas 24, Maatewos 28, Maarqos 16 shittoo qabatanii du'aa ka'umsa isaa akka hin eegnetti yookiin immoo abdii waan hin qabneef waa'ee du'a isaa qofa yaaduudhaan qabamaniiru yookiin immoo hojii biraa dhiisaniiru. Du'aa ka'uu kan danda'u wanti danda'u itti fakkaatee waan hin agarreef bakka awwaalaa sana shittoo dibuutiif ilaaluutiif deemanii jedha. Yeroo gara awwaalaatti dhiyaatan awwaala sanarra dhagaan guddaan ture, chaappaan kaa'amee jiru sun irraatii gaggaragalee ture jedha. Kana kan taasise awwaala kana kan bane harka isaarraa magnazii kan ittiin hidhame kana kan hiike eenyu akka ta'e namni beeku hin jiru. Kiristoos erga ka'een booda ergamaan Waaqayyoo naannaa sana ture. Ergamaan Waaqayyoo samiirraa bu'ee dhagicha sana erga gaggaragalcheen booda dhagaa sanarra taa'ee jedha. Maatewos 28:2 irratti awwaalli sun badhamee duwwaa ta'uusaa yoo argan dubartoonni isaan sun Magdalaawit Maariyaamii fi Maariyaam haati isaa ka'eera jedhanii dubbachuu hiyyaan. Gara laphee isaanii kan dhufe foonsaa qulqulluu nama biraatiin fudhatameera kan jedhu yaada waan ka'aniif ergamaa Kiristoosiin iccitii kana waan hin beekneef iccitiin du'uusaa iccitii guddaa ta'eeraa jedha. Kanaan booda ergamaan Waaqayyoo oduu du'aa ka'uusaa dubartootatti dubbate. Maatewos 28 irratti ergamaan Waaqayyoo du'aa ka'umsaan booda kan lallabe jechi wangeela jalqabaa bakka inni ciise koottaa ilaalaa. Maarqos 16:6-8 jechuudhaan du'uu Kiristoos dhugummaan isaa raajotaa raawwachuu isaa mirkaneessuuf inni isas hin jiru yeroo isaaniin jedhu dubartoonnis atattamaatiin waa'ee du'aa ka'umsa isaa dubbachuudhaaf jarjaran. Waaqayyo Waaqa Abbaa amala isaatiin Yesus Kiristoos ishee irraa qulqulleettii dubroo Maariyaamiin fooniin dhalachuu isaa haadha keenya qulqulleettii dubroo Maariyaamitti himame. Waa'een du'uu Kiristoosii ka'uu Kiristoos
cubbuudhaan kuftee Kiristoos dhiifama du'aa ka'umsa isaatiin kan argatte waa'ee Magdalaawii Maaramitti kan himamedha jechaadha. Du'aa ka'uun Kiristoos erga mul'ate amanuu fi amanuu dhiisuun haalli isaa yeroo lammaffaa tiksitoonni awwaalichaa dhimma isaaniiti. Seetonni duuka bu'ootatti himuudhaaf erga deemaniin booda awwaala sana ni eegu kan turan eegdonni kan ta'e hundumaa deemanii lubootatti, hangafa lubootatti hubachiisan. Hangafni lubootaas walitti qabamanii mari'atanii eegdotaan qarshii kennanii dhugaa isaa dhoksuu murteessan. Maatiyos 28:11 irratti. Ayihud walga'iin Ayihudootaa tinsaa'ee yookiin du'aa ka'uun qarshiidhaan dhoksuudhaaf yaalan duuka bu'oonni Kiristoos foonsaa harkan hatanii fudhatan jedhaa odeessaa. Haa ta'u malee foon Kiristoos duuka bu'ootaa erga hatamee maal godha? Hangafni lubootaaf du'aa ka'umsa Kiristoos soba ta'uusaa akka inni dubbatamu foon ittiin dhalate sana dhabuu isaanii isaan irra ture. Warreen eegan erga nuti rabni hatame jechuun akka isaan haasa'aman ta'e. As keessatti egaa yaadota garaagaraa yakki walga'ichaa hooggantoota Ayihudootaa irratti ulfaata ture. Duuka bu'oonni dursa du'aa ka'umsaa dhugaa ta'uusaa hubatanii erga amananiin booda Ayihudoota amansiisuun qarshii 30 akkuma gurguran, eegdonni immoo callisanii oduu sobaa akka isaan odeessan taasisan. Kiristoos garuu ka'eera. Kiristoos garuu du'a keessa hin jiru. Kiristoos garuu awwaala keessa hin jiru. Kiristoos garuu ka'eera. Hin sodaatinaa. Iyyesuusin isa fannifame akkasin beektan nan beekaa. Akkuma dubbate ka'eera. Awwaala keessa hin jiru. Lafa inni itti fannifame koottaa ilaalaa jechuudhaan ergamaan Waaqayyoo adii uffatee dhugaa adii ta'e himeera. Ayihudoonni hangafti Ayihudootaa garuu dhugaa jiru sobatti jijjiiruun isaanii kana kan nu hubachiisu ta'uusaa asirraati beekuu fi baruun ni danda'amaa jechaadha. Kanaaf Kiristoos du'a keessaatii aangoo isaatiin ka'uusaa asirraati ni baranna.